wanta sadii afur baay'ee kan hin caalle kan arraba hin qabne kan kirkirii mormii hin qabne maalii hin qabne jalqaba irratti obboleeyyan tiyya silaa isinii danda'ame namni tokko osoo keessoo maatii anaa fi haadha manaa tiyyaa hin beekin keessoo keenya osoo hin baratin jidduu tiyyaa fi jidduu jaartii tiyyaa maaltu jira osoo hin beekin maaltu rakkoo jara kana lamaan jidduutti uumee osoo hin beekin reediin akkam jaartii akkas godhe reediin akkam fuudhe reediin akkam akkas ta'e jechuun xiqqoo irraa qaanfadha. Rakkoo nu jidduu jiru beektanii hayyee dhugumaan reediin kun rakkoo qaba taanan ani reediin dhuguma balleessee miidhee namaa gadi godhee salphise taanan haati xiqqaatte haati salphatte haati ari'atamte jettanii isin haasoftan sun ari'atamuusi salphatuusi xiqqaatuusi an dhiisuusi as baatee dubbatteerti. Maaltu dubbii dhoorgee miidhama qabaattee mootu kan dhuguma ta'e maaltu dubbisuu dhoorge ofii ishiiti maal afaan hin qabdu miidiyaan qabdu miidiyaa akkuma keessanii guddaa qabdi miidiyaa guddaa qabdi ka eenyuti oli akkuma eenyuti oli haasaattee ofirraa ibsachuu dandeessi kana gochuu dadhabdeeti akkamitti karaa qaxxaamuraatiin isin bira ga'ee isin irraa dubbachuuf dirqamtan wanni isin hubatuu qabdan ani obboleeyyan kiyya isinii ilma adaba qabu naman sattarallee isin illikii keessa miira keessa nagalchitaniif satrii isin hin hiiku rabbi wal sattaraa walirra Ita malee wacha malee hinaafta malee addunyaa kanarratti hanga ammaa filannoo tokko faaru kan jirtuuf shamaraaf siif qofa. Kan dhiirti gaariin dhiirti onnee qabdu filatu shamaraaf siif qofa. Haati manaa Nagaatti naaftuu koo summii lubbuu koo baasu utuu baadhattee kaattu milkaa'uu koo jibbitee utuu boossee maraattu anammas milkaa'eera isa kaleessaa caalaa amma mooti boyga dabaree koo silaala silaa halkaniif guyyaa dudduuba kiyya kaadda afaaniin bira taatee keessaan summii naaf baatta sin jaalladha gurgurtuu boolla naaf tarreessita cilee keen dugda kootti hammina barreessita hin rakkatinna arguu summii guuttattee barru nagaatti naaftuu qotichi waliin agarru ati qilee jiraata angaarattan ol ba'e isuma facaastetu arra firiisiif ta'e jirtu maqaan koo Wayzeroo Likkina Shin jedhama. Inni mina biratti argamu kun abbaa manaati. Ana maaliif abbaan manaa isheedha? Mana kiraa itti galla kanaaf jedhee jedha. Anas miti isas miti abbaan manaa isa mana nuti kireessuudha. Kan nuti dhufne asuma iddoo kanadha. Ammayyuutti bu'een oole. Egaa waa'ee gaa'ila keenyaa ilaalchisee nuti erga gaa'ila dhaabbanne walitti buunee sin beennu. Waan neetuun akka beerate. Afaan kee qabdu namatti jedha. Kanas nyaachuun namatti irra kanaaf akkas godhaa jira. Gussa. Malee baay'ee wal jaallannaa iddoo ammaatti keessaa kuti. Baay'ee wal jaallannaa baay'ee wal kabajnaa jaalalli nuun waliif guyyaa biraa waraabnaa qabi likkiitti ishee gasheen dhufaarra waan nyaanne kanaaf barri baraasii hafaaf. Wanni an bakka kanatti gamuuf wanni bakka kanatti ani gamuuf dibbaala galtanii osoo mana ambaa dibbaala nama wajjin jirtan dubartiin haadhaa fi abbaa ijoollee taatee adda hafaa jirti. Rabbi sodaadha rabbi sodaadha. ربي صدادا إخوة دبرتين سببا الدهفو كيتي كنا يو الربني كان كيته يو أدمسي كان كيته يو كايا في كايون كان كي حقا في حقيقة إرى قرودان سر بكتي الدمان كن كست أرقمتات ربي برت سقافة مقوياك إياما كانني هجنا جيتو
تديرسا هجمتو كيست قناني هغنا جيتو تنيتي هجمتو كيست نيتين ديررا فوتويته جرونا ما اسلام انت هو ولين اوفتا طورين تك اسيتو يته نجفني توكو اسيتو كي ربي برت غافتمتن اكا حواسات التله اكا دونفات التله Dogoggortee fuute malee kun haadha manaa kee miti naan jedhe kayya waaqi. Maaliif fuudhuu wayyaa jennaan fuunee torbee tokko booda fuunee namichi. Maal likkina ishee beektee mallee shunkurtii mummurtu. Kottu. Nanatu si mura dhufe. Kottu kukkutiin sin jedhe. Si muruu dhufeen sin jedhe. Ali waan akkasii dhiisi kaasi likke. Kottu na muraati kottu. Daftaa itti kottu kukkuti. Akkoon qabu. Haala hojjedha. Nan dhufa. Jedhi kana gaanna. Asin deebisii waaqayyo. Miila keessa mana kanatti hin deebisii. Maal bitti fuudhee bara keessa maal bitti fuudhee. Maal bitti fuudhee. Barbareen beeltiin naannoo qocqocaa fayyaan. Durbi beektee shunkurtii murre maal duukaa jiraatan gootaa. Hey, akkam jirtu namoonni baay'een yuutuubii hin qabdu naan jechaa turtanii anis narraa dhorgu dhabamee seenaa Dubaay keessas ni jira. Jireenya kanaafuu nasrii aanolee ba'uu hin danda'u. Nasrii aanolee tokkitti hirkaa ba'uu hin danda'u. Humnaanis ta'e seeraanis ta'e utuu dhimmi anaa dhimmamuun keessa jiraate anaa dhimmamuutu dhibe dhugaan jirtu tanuma nasrii aanolee simadhe alana dabarfadhe jechuudha. Namoota hedduutu Dubaay keessa jiru. Narraa humnaanis ta'e maaliinuu narraa dhorguu danda'u. La'annu gaafan isaaf zeenuu arrabsu nasriin anaanaa barreeffama naa barreesse qaba. Nasrii madaala kanaan si madaaliyan. Manni kun yooma rabbi Yoon wallaahi wa billaahi rabbii guddaa kakadhe ilmoo jiituu tan of biraa qaba. Ilmoo jiituu tanaan isin kakadha yoo andaba takka dhara takka gadi aantummaa namaa gadi isii godhee beeke rabbiin ilmoo kanaan nagaa wajjinan jiraachisen. Warri immootu maal jedhanani gariin dalaydeetiniin dhanyaachiftee har'a tarteef jennan. Ani Zaynaba yookaan Ummu Firaa'oliin fuudhee guyyaa takka dalagaa argadheen beeku. Rabbii guddaan natti arga kuloo asliin fa'aa hiriyoonni xiyyaa fi namni biyya kana jiru hundi na jala jira. Takka dalagaa erguu miti manni hojii eessa akka ta'e hin beektu. Akka dhiirri jaartii jiraachifatutti nugusa isii godhee jiraachifadhe. Waan isiin barbaadderraa guutafi akka mana madaamitti qilleensa bubbeen dha osoo hin taane qilleensa manaa guutu jiruu madaam jiraattu olitti jaartii tiyya yoo har'anarraa gammadde boranillee isiidhaan gammachiifama jedhee jiraachifataa ture. Ilmoo tiyya har'a of biraa qabu tana guyyaa takkaan harkarratti hin baadhanne maaliif haati bira jirti akka namaa ergadhee mallaqa isii irraa nyaataa maaliin jenna. Waan godheef dubbachuu kiyyaaf osoo hin taane namootatu mallaqa irraa nyaatee maali har'a bu'aa biraa argannaan maali jedhan. Ani takkaa wallaahi wabbillaahi kuloo hiriyoonni kiyya hundi na jala jiran namni baay'ee na jala jira. Haqa namas nyaadhee hin beeku mallaqa namas sumunii tokko fudhee harka kiyya irra kaa'ee hin beeku mallaqa kiyyatu nama bira jira malee. Mubaarakii birrii bitatee maali? Mubaarakii yoo jiraatan ayyaama. Mubaarakii yoo jiraatan ayyaama. Birrii mubaarakiin jiraachuu miti yaani. Maal akkaan irraa qabu mallaqa akkamii akkaan irraa qabu haa dhufee dubbatu mubaarak. Summa billaahi laziim haqa xiyyan nama bira jira malee hayi namaa takka na bira hin jiru. Takka an nama xaaratee buluudha. Nama maatii ofii mataa ol qabachiise maatii kiyyaa miti maatii isii mataa ol qabachiisee nama jiraachisaa tureedha anar. Kabajaan nanarra maatii isiitti qabu hundi kana ta'ee jechuudha. Karaa argitee namni afaan ofii dubbachuu dhiisee karaa qaxxaamuraatiin nama namatti ergu akka waan reediin hin beekne. Mee amma fakkeenyaaf warri iccitii akkana ta'e yaanii haasaan suni eessaa dhagayan tokko eessaa dhagayan lammaffaa akkana naan jettee maaltu fide sadaffaa jaartiin tokko
jaarsi biyya osoo jiru warri biyya tokko osoo jiru miidiyaatti himatuuf maaltu kaka'umsa uume hubadha jarana hubadha dubbii jarjartanii arrabumaaf maaliif hin muddamina jaarsi biyya osoo jiru firri osoo jiru keessa darbee seerri osoo jiru dhiisa biyya kana biyya seera jirra yaa jarana Kaayiroon biyya Saudi yookaan Dubai maali warra ulee wal ari'anii maali tanii biyya seerri jirtu tana keessatti yoon dhuguma namni kun baddalan bira darbee seera bira darbee jaarsa bira darbee sheeka bira darbee hayyuu Oromoo bira darbee eessan Dubai Saudi dhaqe ajandaan kun yoo hayni jiraate haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhamu sun anarratti arge wallaahi wa billaahi haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhame sun ofirratti hin arge hin rifadhe wallaahi wa billaahi adda baanee baatii 4-5 ol namni adda bahee jara naa bar nagaa waliin gaafatu baatii 4-5 ol mataa kiyyaaf jiraachisaa ture lakki jireenya kee siin jiraachuu hin barbaadu lakki nagahe jettee dhiingadda ofirraa deemtee dalagatti deemte malee jiruu isii keessatti dalaydeen beektu erga wal dhiisnellee hin dalagini lakki duraanuu hin dalaydu rabbi waliif nuun irre rakkoo xiyyaa fi anaafsi jidduu jirtuun adda deemne jiraadhu dheeni jiraachisaa ture lakki hin barbaadu an harkaa miila qaba ofii kiyyaaf hin dalagadha nan deema innaan hayyee obboleetti dhiyeete harkaa miila qabda dhugaadhaan dalagatta dalagadha dirqama kaa mirga namaa dhiibuun hin ta'u kanan isinin jedha kana ol waan baay'ee dubbachuun gaarii miti hunda dubbachuulleen hin barbaachisu anis haatis rakkoo anaaf isii jidduu jiruun beekti isin Oromoo yoo dandeessan dhimma kiyyaa fi isii jidduu dhiisaa bahaa anaaf isin akka kabajaan ilmoo tana jidduu teennatti guddifannoo barbaaddan dhiisaa borree diimaa kana wal gootan jettanii maqaa kenna qoshashuu yookaan xiqqeessuurra rakkoo jidduu teenna jiru kana dhiistanii yoo dhiistan furama rakkoon kiyyaaf isii jidduu jiru yoo dhiistan furama irra deebi'ee akkasinitti rakkoo anaaf umufuraa wal jidduu jiru yoo dhiistan furama yoo dhiistan ilmoon keenya kunis nagaadhaan guddata isin amma anaaf isii bira darbitanii ilmoo keenya kana gufuu itti ta'aa jirta warri jidduu keenya seentanii haasoftan ilmoo bishaan dhalate kana akka nuti hin guddifanneef jidduu seentanii anaaf ilmoo teeyyaa fi isii fi ilmoo isii adda dhiibaa jirta warri miidiyaa kun dhiisa addan dhiibina an isin jettaniif isin miira keessa galtaniif waan isin jettan san jala deemee nama godhuu miti ilmoo haadharraa baasee hin jiraachisu rakkoo tiyyaa fi isii jidduu jirtu anaaf isii waliin beeyna furachuuf isan gayyaalleen beeyti manguddoo fi seerri wanni hundi agan ulaaleen beeka jidduu teennatti namni meeqa akka miidhameen beekna sigale nuuf dhiisa namni kanarra darbitanii dhaamsa namummaaf Oromoo Kaayiroo kana keessa manguddoo waan hin jirre isinitti fakkaata sheekni ulamaa waan hin jirre isinitti fakkaata hayyuu waan hin jirre isinitti fakkaata hiriyaa waan hin jirre isinitti fakkaata qaba hiriyaas gaarii qaba namoota gurguddas qaba ulamaa'ii gurguddas qaba hayyoota qaba nama guutuu waliin jiraani akka oromummaa tokkotti akka nama tokkotti hubattaniirtu kana hin hubanne waa'ee koo keessa seentanii haasa'uun ala Kaayiroo keessatti namni isin ilaaleef isin namni bari yoo haasa'u maal jedhee haasa'eetanii namni ilaaleef jira jedhee gaafata dubbii isaanii kana namni ilaaleef jira rakkoon jidduu jaraa hoo maal isin wanni isin laaltan irra fuudhee maali soba wanni kun hundi soba wanti kun hundi soba reediin erga isii hiike fuudhe moo osoo isin jirtu fuudhe gajjet namni hubate tokkoon hin jiru ajandaan isin har'a Ramadaan ni bayya ajandaa biraa waan dhabdaniif haasoftan kun waan har'aa miti waan baatii jaha dura amata takka dura hanga amata sadiiti waan gaafa an dhibame dura ka'e fa'a osoo an hin dhukkubsatin fa'a rakkoo jidduu teenna jirtu fa'a osoo an dhukkubsadhu rakkoo uumame fa'a kana ol baasee dubbatuun tolle hedduu waan jiruuf afaan kiyya qabadha wanta akkanaan irraan eeggamu gaanii nama kabaja biyya kanarratti kana kabajeen kabaja
kanan kabajnya simnuma kabajane amala kiyya amma zira deebi'ee kasanitti himu warri cubbuu narra geeddan rabbiin cubbuu mana keessaniin haa deebisu haqa kiyyaa fi haqa isiin mootu rabbii fi of nu lamaan jidduu qofatti dhiisee jiraan ni guyyaan barbaadu guyyaan ofiin dubbata yoo guyyaan dubbachuu dhiise immoo rabbi biratti ajjirii irraa argadhanatu beeka satriina dhoorguu dandeessan si waan fedhan gochuu dandeessan summa billaahi laziim ani mootu isis nan sattara ani amma isin miidiyaa irraa haasa'u maal kana namarraa dhagee jara kenna wallaahi namarraa dhagee ani ilmootiyya guddisaa jedhe ilmooti irratti gatee ilmoo waliin akkasiin rakkattu yookaan immootu mallaa isii jallisee yookaan qalee akka uloo wannoofa artistii Taajii Shurrubbee godhe san baga itti mudde baga qalee maali akkas fa'aa barbaaddan hin qaloon maal namni tokko daddaba'uu hin jiru wal qaluu maaltu fide mallaa wal jallisuu maaltu fide ilmoo walirratti gatanii wal rakkisuu maaltu fide karaan nagaa rabba akkuma nikaa halaala walitti nama hidhu san halaalaan adda nama hiikuun osoo jiruu jechuudha sanumaa mootu wanni isin hubatuu qabdan reeditu hiikee fi isitu ofirraa buuse hin beeytan